Harka fuunee daawwattoota keenyaa nageenya keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Daanyonni naannoo Amaaraa keessaa dhimmoota siyaasaa fi amantaa irratti yaada isaanii akka hin kennine dambiin dhorkuu bahe. Caffeen bulchiinsa naannoo Amaaraa daanyotaa fi muudamtoota yaa'ii seeraa sansakaa fi dambii naamusaa baasuun mana murtii olaanaa naannichaa jalatti akka taa'uuf akka lakkoofsa Gi'iziitti bara 2014 keessadha kan seera fooyyessee baase. Yaa'iin bulchiinsa daanyotaa mana murtii olaanaa naannoo Amaaraa sansakaa fi naamusa daanyotaa fi muudamtoota yaa'iitiif dambii haaraa tokko qopheessee kibxata darbe raggaasiseera. Dambiin amma bahe suni guyyuma ragga'ee sanarraa ka'ee kan hojiirra ooludha jedhameera. Akka amma bahetti daanyonni muudamtoonni yaa'ii dhimmoota siyaasaa amantaa fi waan falmisiisoo ta'an hundarratti karaa sabaa himaalee hawaasaatiin yaada kennuu hin danda'ani. Dambiin sun daanyonni akka isaan sabaa himaalee sobaa facaasan duukaa hin buune itti misoomsomne akkasumas irratti yaada hin kennineef dhorka. Amma dambii kana baasuun kan barbaachiseef kan duraan ture keessatti wanneen ifan taane daran ifa gochuuf naamusaan wal qabatee mirga daanyotaa fi muudamtoota yaa'ii hirmaatanii eegsisuuf yaadamee kan qophaa'edha jechuun manni murtii olaanaa naannichaa kaleessa beeksiseera. Tigraay keessatti hiriirri adda bilisummaa uummata Tigraay balaaleffatu har'as bahameera. Mataan adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dhiyeenya kana caasaa mootummaa godina kibbaa naannichaa diignee haaraa utumna jedhanii ibsa kennan uummata godina kibba Tigraay keessatti muufii uumeera. Mootummaan bulchiinsa yeroo Tigraay marsaa duraa kan obbo Geetaachoo Raddaatiin hoogganamaa ture gara xumuraatti waraana naannichaatiin humnaan diigamnaan bulchiinsi godina kibba Tigraay tarkaanfii sana balaaleffatee komee dhageessee ture. Jiraattonni godina kibba Tigraay magaalaa Maacoo fi naannoo ishee kan Dabratsiyoon godinicha humnaan qabanna jechuun dubbatan balaaleffatanii gidduu kana hiriira mormii bahanii ture. Har'ammoo warri raayyaa Allamaaxaa Mokonii har'a ganama hiriira bahanii adda bilisummaa uummata Tigraay irratti sagalee mormii dhageessaa turan. Hiriira sana irratti dhaadannoo barreeffamni sagalee qabatanii bahan keessaa gariin sagaleen uummata raayyaa kabajamu waan dhimma keenya keessaa numaaf dhiisaa maqaa goototaatiin daldaluun haa dhaabbatu kan jedhufaatu jira. Itoophiyaan sababa addaan citu piroojektota warshaa sukkaara oomishan lamaaf waggaatti qarshii biiliyoona 43 akka dhabdu dhagahame. Piroojektonni misooma jallisii warshaalee sukkaaraa Kasamii fi Taandaa'oo jedhaman addaan citurraa kan ka'e Itoophiyaan waggaatti qarshii biiliyoona 43 dhabaa akka jirtu Inistituutiin qorannoo imaammata Itoophiyaa beeksise. Inistituutichi dandeettii misooma piroojektota misooma jallisii fi dhimmoota imaammataa irratti qorannoo gaggeesseen misoomni piroojektota jallisii sukkaaraaf karoorfame guutummaan guutuutti misoomuu dhabuu waldhabdee fi rakkoo adda addaa irraa kan ka'e hojii dhaabuu fi yeroo rakkoon badiirra gahe saffisaan suphamuu dhabuun galiin biyyattii waggaatti argachuu qabdu dhabsiiseera jedheera. Inistituutii qorannoo imaammata Itoophiyaatti qorataa qonnaa fi misooma baadiyyaa akka ta'an obbo Mokonnon Baqqalaa piroojeektii misooma jallisii warshaa sukkaaraa Kasam lafa hektaara 20,700 misoomsuuf kan qophaa'e ta'us lafti misoomaa jiru hektaara 2 qofaadha. Lafti misoomaaf yaadame misoomsuu dhabuurraa kan ka'e biyyattiin waggaatti galii qarshii biiliyoona 10 dhabaa akka jirtus kaasaniiru. Dabalataan piroojeektii misooma jallisii warshaa sukkaaraa Taandaa'oo lafa hektaara 60,000 jallisiin misoomsuuf yaadamee kan ijaarame ta'us waggoota 9 darban eegalee tajaajila kennaa kan jirree fi kanarraa kan ka'e biyyattiin waggaatti qarshii biiliyoona 33 dhabaa akka jirtu ibsaniiru. Qorataan kun itti dabaluun piroojeektiin misooma jallisii sukkaaraa Alweeroo Godeef lafa hektaara 80,000 misoomsuuf yaadamee kan ijaaraman ta'us misooma jallisiif yaadamee hojiirra ooluu dhabuun biyyattiin waggaatti piroojeektiin Alweeroo irraa qarshii biiliyoona 5 fi 100,100 Godeerraa immoo qarshii kitila 600 dhabaa akka jirtu kaasaniiru. Yukireeniif Raashiyaan loltoota waliif gadhiisuuf walii galaniiru. Jilli mootummoota Raashiyaa fi Yukireen bakka bu'anii gara Tarkiyyee deemaa turan kaleessa kallattiin wal arganii akkatti lolli dhaabbachuu danda'u irratti marii galaniiru. Jilli mootummaa Yukireen
kan ministeera ittisa biyyattiin kan Raashiyaa immoo gorsaa Puutiniin durfame dheengadda Istaanbul kan seene kaleessa mari'ataniiru. Guyyaadhuma jalqabaa wal arganiin biyyoonni lamaan loltoota boojanii of harkaa qaban kuma dhibba dhiyootti waliif gadhiisuuf tole jedhaniiru. Rooyitarsii fi The Kiev Independent akka jedhanitti ijoon marii biyyoota lamaanii lola dhaabuu fi hidhamtoota waliif gadhiisuu kan jedhudha. Haasaa baga nagaan dhuftanii hawwii araara buusuu irraa gahuu danda'an ibsanii waltajjii sana kan banan ministeera haajaa alaa kan Tarkiyyeeti. Marsaatti aanu irratti pirezidaantiin Puutinii fi pirezidaantii Zeleniskiin akka irratti argaman gareen lamaanuu tole jedhaniiru. Raashiyaan Yuukireen weeraruun lolli eegalame sun waggaa 3f baatee 4 ta'eera. Kaleessa halkan xiyyaarri waraanaa Yuukireen tokko caccabeera. Balaliisaansaa nagaan baheeraa jedhe humni qilleensaa biyyattii. Xiyyaarri lolaa kan Ameerikaatiin tolfame addunyaa kanarraa ammayyummaatiinis ta'e qaala'insa maqaa guddaa kan qabu F-60 jedhama. Xiyyaara kana lola Raashiyaa wajjin qabduuf Yuukireen Ameerikaan yeroo dheeraa kadhachaa baate. Ameerikaan ani kallattiin siif hin kennu biyyoonni biroo yoo siif kennan garuu rakkoon qabu jennaan warra Awurooppaa F-60 gara 85 ta'u Kiyeviif kennaniiru. Baay'eensaa harkaan gahin malee. Xiyyaarri lolaa suni dirree waraanaa irratti akka madaallii humna waraanaa jijjiiruu danda'utti amanama. Kan diinni bobbaasee samii irratti deemumsee deebisee haleeluu danda'a. Yuukireen xiyyaara kennaatiin argatte sana Raashiyaattiin waraantee ittiin ofirraas qolachaa turte. Jimaata kaleessaa gara barii xiyyaarri F-60 suni xiyyaarota Raashiyaa ergaman samii irratti osoo qolachaa fi deebisee haleelaa jiruuti walakkaatti sarara qunnamtii irraa bade. Xiyyaarri sun kan Raashiyaa haleellaaf ergite samii irratti sadii doomsee al tokko immoo deebisee osoo haleelaa jiruuti kan inni bakka bu'uu dhabame. Balaliisaan isaa gara naannoo namoonni baay'een jirretti naannessee ofii isaa keessaa bu'ee xiyyaarichi gubatee jedhe maddi oduu biyyattii Kiev Independent humna qilleensaa biyyattii wabeeffateeti. Sababni isaa hin dubbatamne F-16 yeroo sadaffaaf ta'uusaati akkas kufee yeroo caccabu. Abbaan alangaa mana murtii yakka idil addunyaa Netanyaahuu fi Puutiniin akka hidhamaniif himata bahan ofii yakka dalaguun himataman. Abbaan alangaa olaanaa mana murtii yakka idil addunyaa Karim Khan yakka saalqunnamtiin raawwatamaniiru jechuun himanni irratti dhiyaate. Hanga qorannoon saalqunnamtii irratti gaggeeffame xumuramuttis yeroodhaaf hojiirraa dhorkamaniiru. Dhaabbileen hedduun fi hojjettoonni ICC kanaan dura yeroo qorannoo kanaa Karim akka aangoo gadhiisan gaafatanii turani. Qorannoon sun kan dhufe yeroo ICC fi Karim waraana Gaazaa wal qabatee muummichi ministeera Israa'el Benyamin Netanyahuun yakka waraanaa gaggeessaniiru jechuun akka to'atamu yeroo itti ajajanittidha. Jaguraan alaa Netanyahuun Washington DC daawwatee pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp qondaaltota ICC irrattis qoqqobbii kaa'ee ture. ICC'n qoqqobbii Ameerikaan mana murtichaaf balaadhaaf saaxiluu ibsuun biyyoonni miseensa isaa fi hawaasni idil addunyaa haqaa fi mirga namoomaaf akka dhaabbatan waamicha dhiyeessee ture. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.